wanta salphaa mana keessatti nuyi fayyummaa fuula keenyaaf akkasumas immoo bareedina fuula keenyaaf waan nuyi fayyadamuu dandeenyu waa'ee irdii isinitti hima. Akkamitti fayyadamuu akka qabnu akkasumas immoo faayidaa akkamii qaba. Inni gara biraan immoo riisarchii yookaan qorannoo baay'een waa'ee irdii fayyadamuu maal jedhu kan jedhu isinitti hima jechuudha. Lafumarraa ka'een otoo hin taane qorannoon baay'een ragaa isaan dhiyeessaniin isinitti himuuf nan yaala jechuudha. Hamma dhumaatti na hordofuu hin dagatina. Haga ammaatti subscribe warri nan goone subscribe gochuun chaanaalii kana hordofaa kan jedhu affeerraa kooti. Irdiin faayidaa hedduu qaba. Akka qorannoon baay'een ibsanitti. Qorannoon kun immoo namoota hundumaaf hojjeta jechuu miti. Namoota tokko tokko irratti sirriitti hojjechuu danda'a. Namoota tokko tokko irratti immoo baay'ee jijjiirama argisiisuu dhiisuu danda'a. Namoota tokko tokko irratti immoo darbee reerii haa ta'u malee yeroo irdii kana fuula keenya irratti yookaan immoo gogaa keenya irratti dibannuyyuu alaarjii uumuu danda'a jechuudha. Garuu namoota baay'ee dibataniif yookaan fayyadamaniif irdiin kun fayyummaa fuula isaaniif bareedina fuula isaaniif hojjeteera. Akkasumas immoo finniisa ittisuuf akkasumas immoo yeroo malee gogaan keenya walitti shabashabamuu yookaan immoo walitti suntuura'uu akkasumas immoo dulloomaa fakkaachuu goggoguu wantoota kana hir'isuu danda'eera namoota hedduuf jechuudha. Riisarchiin kun immoo akkuma asirratti displee ta'ee argitanii bara 2024 kan hojjetamee jira. Inni kun immoo bareedina gogaa keenyaaf akkasumas immoo wanta xabaasaa fakkaatu yookaan immoo wanta gugurraacha fuula keenya irratti jiru balleessuuf akka fayyadu. Ni gara biraan immoo riisarchiin lammaffaa irratti hojjetame immoo anti-aging akka ta'e. Kana jechuun yeroo malee dulloomaa fakkaachuu fuulli keenya walitti suntuura'uu walitti shabashabamuu hir'isuu akka danda'u irdii dibachuun. Ni gara biraan alaarjii tokko tokkoof illee faayidaa akka qabu. Sooriyaasis jennee kan waamnu dhukkuba sooriyaasis jennee waamnuuf illee akka hir'isuu danda'u kan ibsudha jechuudha. Ni gara biraan immoo ultra violet damage yookaan ifa aduutiin fuulli keenya miidhamuu isaallee hir'isuu danda'a kan jedhudha. Riisarchiin arfaffaan. Inni shanaffaan immoo madaa fuula keenyaa dafee akka fayyu taasisuu ni danda'a jechuudha. Maaltu irdii fuula keenya irratti dibachuun jechuudha. Irdiin of keessaa anti-inflaamaatorii qaba. Antioksidaantii qaba. Antibakteeriyaalii qaba. Kana jechuun immoo fuulli keenya akka hin dallanne akkasumas immoo dandeettii infekshinii hir'isuu qabaachuu ni danda'a jechuudha. Kanaafidha yeroo hedduu namoonni aknii yookaan immoo finniisa qabanii irdii gaafa dibatanii finniisa hir'isuu keessatti gahee ni qaba jechuudha. Inni gara biraanii akkuma dura isinitti himee akka tuqaatti wanta gurraacha fuula keenya irra jiru wanta akka sharkaaddaa jirullee hir'isuu fi ismuus gochuuf akkasumas immoo akka hin goggogne taasisuu fi faayidaa ni qaba irdiin. Inni gara biraan jalqaba irratti akka isiniif eeruuf yaaletti irdiin maal balleessuu danda'a? Addisa fuula keenya irra jiru illee balleessuu keessatti gahee qaba jechuudha. Kanaafuu irdii akkamitti fayyadamuu qabna ree? Erga faayidaa akkanaa qabaate irdii akkamitti fayyadamuu dandeenya? Dammaa fi urgoofaan walitti makuutiin yookaan immoo walitti bukeessuutiin jedhama. Akkasittiin furdisnee fuula keenya irratti erga dibannee akkuma footoo kanarratti argitan daqiiqaa 10-15 haga 20 ta'uu danda'a. Turree fuula keenya dhiqachuu dandeenya. Yeroo kana faayidaa irdiin gogaa keenyaaf fuula keenyaa kennu argachuu dandeenya jechuudha. Torbee keessatti guyyaa 2 yoo fayyadamne gaariidha jechuudha. Akkasumas immoo irdiin bobaa keenya jala gurraacha'uun yoo jiraate yoo gogaan keenya bobaa jalatti gurraacha'uun jiraatellee gurraacha'uu bobaa keenya jala hir'isuu keessatti
akkasumas immoo rifeensa naannoo bobaa keenyaa jiru hir'isuu keessatti gahee akka qabullee qorannoon tokko tokko ni ibsu jechuudha. Kanaaf isas akkuma fuula keenya irratti fayyadamnu asirratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Garuu jijjiirama argisiisuuf ji'a 2 haga ji'a 3 fayyadamuu gaariidha. Daqiiqaa 20 haga 30 bobaa keenya jalatti guyyaa guyyaatti yoo fayyadamne illee gaarii akka ta'e riisarchoonni yookaan qorannoon tokko tokko ni ibsu jechuudha. Walumaa galatti ergaan koo har'aa warri finniisnis isin rakkisu akkasumas immoo xalaa'uun yookaan immoo godaaniin fuula keessan irraa gugurraacha'uun akkasumas immoo hyperpigmentation jennee kan waamnu sharkaadda'uun fuula irratti yoo isin rakkisee akkasumas goggoguun fuulaas yoo isin rakkisee akkasumas walitti suntuura'uun yoo isin rakkisa ta'e kana mana keessatti yaaluu dandeessu. Irdii dibachuutiin mana keessatti yaaluu dandeessu. Isiniif hojjechuu danda'a waan ta'eef mana keessatti yaalaan ergaa kooti. Hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma. Yoo jaallattan laayik godhaa. Gaaffii kan sirriitti ta'u koomentii naaf kaa'aa. Galatooma.